Sahabat. Yaadannoof qophaa'e. Bakki kun aanoleedha. Siidaa aanolee jalatti yaadannoo godhaa jirra. Yaadannoo irra jirra. Waraana bilisummaa Oromoo bobbaa naannaa sanirra jirudha. Egaa yaadannoo godhuu jirra. Yaadannoo wareegamtoota aanolee isaan yaadachuu jirra guyyaa har'aa. Guyyaa kanaan nu ga'u gammachuu amma nan jedhameetu nu dhaga. Anjal sabaa sigal gooti. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Oromiyaa. Egaa bakki amma jirru aanol jira. Aanolee jira. Aanolee akkamitti dhufe namni jedhulleen jiraachuu mala. Aanolee kan akkamitti dhufe aanoleen baay'ee kan jedhu dhabamu. Aanolee ilumaan deemee dhufe. Egaa namni eeyyama gaafadhee aanolee na seensisellee hin jiru. Namni eeyyama gaafadhee laaluuf dhufellee hin jiru. Qawwee kiyyaa fi rabbi jala deemee dachii irra deemee samii jala deemee dachii gubbaa deemee iddoo kana dhufe. Namni eeyyamsiise hin jiru jechuuf jedha. Namni eeyyama gaafadhee as seenii naan jedhee hin jiru. Qawwee kiyyaan bakka jiru deemee iddoo kana dhufe. Bakka kana dhufuuf ammoo gammachuu amma nan jedhameetu natti dhagahama. Gammachuu gaa iddoo kana dhufuu kiyyaa waan ibsuun hin qabu. Bakka kana dhufee waraana bilisummaa Oromoo waliin yaadannoo sana gochuun gammachuu lammaffaadha. Maal jedhee akka ibsu hin qabu gammachuusaa. Gaddi natti dhagahamus jira. Waan ammoo lamaan natti dhagahame kun gadda kan gammachuu dhadhee jira. Gammachuu yoo haga kana isinii ibseen gaha. Gaddi natti dhagahamu immoo guddaadha. Sun ammoo as keessa deemnee waliin ilaallaa jechuudha. Haalota as keessa jiran gaafa laallu gadda guddaa natti dhagahameetu jira. Achi booda immoo dhaamsa uummata Oromoof qabnus hin jira. Kanaaf mee dura deemnee siidaalee goototaa fa'aa jira. Siidaalee goototaa kana tokko lama jennee laalaa deemnaa jechuudha. Waan gadda natti dhagahamu siidaan kunii siidaa goota Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuu. Egaa Jeneraal Waaqoo namni hin beekne hin jiru. Siidaan kun siidaa isaaniiti. Egaa siidaa Jeneraal Waaqoo Guutuu akka inni jiru laala. Siidaa kana laala. Kana qofaa miti. Siidaalee gootota Oromoo hedduu laaluuf deemna. Mee dhuma faana bu'aa nu hordofa. Hayyee siidaan amma argitan kulleen Haaji Roobalee tureeti. Haaji Roobalee tures siidaa isaa argaa jirtu. Siidaan maal akka fakkaatullee laala. Siidaa isaaniillee maal akka fakkaatu laalaa jechuudha. Siidaa isaaniiti. Siidaan isaanii maal akka fakkaatu laalaa achi booda waan ibsannu waan dhaammannus qaba. Leeni siidaa Haaji Adam Saadooti. Haaji Adam Saadoo namni hin beekne hin jiru. Siidaan kun kan isaaniiti. Goota gaafa lola qotee bulaa Baalee sana lola naa birmadha Oromoo yaammachuuf xalayaa fudhatee osoo deemu diinaan dhuunfatamnaan isa xalayaa nyaate abbaa icciitii Haaji Adam Saadooti jechuudha. Isaan kun siidaan kun siidaa isaaniiti. Egaa maal akka fakkaatu argaa jirtu jechuudha. Kararraa godhaa bidar hin baay'inne.
beekne ta'e garuu jiru akka akkamiin akka hojjetamu qofa. Inni argitan kun irree harka kana irree asii gad bakka bu'a. Irree harkaati jechuudha. Inni reefuu jala yaadannoo goone ciqilee ol isa man'ee kanaa olii jechuudha. Harkaa fi isa olii kana mul'atu kun harka ciqilee ol, inni kun ammoo irree harkaati. Inni amma agartan kunis harmaa jechuudha. Harmaa bakka bu'a. Harma isaati achi gubbaattis argaa jirtu. Kunillee egaa harma gaafa sana cite harma bakka bu'aa jechuudha. Harmaan hawwatii keenya. Harmicha bakka bu'aa akkas. Booda waan baay'ee irraa haasofnutu jira. Bareechaa sirnaan ilaala. Maallaqaa irra jiru halluu qabamoo hin qabu, qabaan godhameefii jira moo qabaan godhameefii hin jiru isa jedhu sirnaan laaluun barbaachisaadha. Nu hordofa. Kun immoo laala seensa qaba. Yeroo loon gaafa dhimmoo waraanan lafa kanaa kana seensisanii yeroo inni ba'u qarqararra dhaabatanii dhimmoo waraanuu waan sanan beektu natti fakkaate. Amma maalidha inni kuni bakka akkasii seensisanii akka namni alaa agarreef gartee as keessa dhosanii muraa isa baasan sun golgaa keessatti dhossanii muran san bakka bu'aa jechuudha bakka argitan kun. Golgaa ta'e. Kanaaf meelaala haaloon lolaan seenee keessa ciisa. Lolaan seenee tortorseeraa jechuudha. Kanallee sirnaa laala nu dhufaa jechuudha. Sakattaa kaan isaanii hanga keessatti asirra sakattamanii ukkaanfamanii asii gaaddota raaddaa argeetti ukkaanfamanii asirra daandii amma argitan kana imalaa turanii ammas galli keenya gara fuulduraatti nu hordofa. Keessa imalaa turanii jechuudhaafas egaa keessatti imalee eegaloota kanaan booda as keessa imalaa turanii jechuudha. Kutaa itti namni sakatta'amee bakka itti ukkaanfamu sana seenuu dhufaa jira. Bakka sanatti sakatta'amanii kutaa kana seenuu jechuudha. Kutaan kun reefuu achitti isinii himnee jirra. Teessoo ajajaa waraana Minilik Daargee keessa baane waraanni achitti ukkaanfama. Uummanni gootonni Oromoo harkaa farmichiisu iddoo kanatti ukkaanfamanii as dhufanii sakattaadha bakki sun. Achis sakattamee nafasaa eega waan hunda meeshaa lolaa eeboof gaachana inni qabu guraadee isaa hunda achitti eegarraa fuudhan booda duwwaa isaa gaafa dhufu fuuldura sanatti ilaala deemanii gubbaa bakka waan magariisa mul'atu sana ukkaansaa sana seenaa jirra. Bakka harkaa farmitti kana bakka harkaa farmitti as yoo ta'e booda tokko seenaan isaallee baay'ee ta'u hawaasa qoqqoodamee hawaasa guddisuu keessaa booda tokko maqaa isaa dhaga'ee jira. Boonni kun bishaan jedhamu ni gaarii ta'anii jiru.
dibbee guddaatu jira. Dibbeen sun ganama fuulduraan kana keessatti tumamaa ture. Icciitiin tumtoo dibbee sanaa maal ture warri asitti argaman muramu hin gadoodhaan namni jeeqaa biyya jeeqnis kan dhagaame dibbeen icciitii tumamaa ture. Dibbeen tumamu kun icciitii ta'e bishaan keeku nama qaroo nama baay'ee qaroo akkaataa seenaa isaa hawaasa isaa biratti nama baay'ee qaroo nama bishaan ta'e mee darbee caqasaa jedhee hawaasa isaa maal laatanii dabalatanii dhiironni booda fakkii dargaman isii akka gadhiisan meeshicha fudhattee mootummaa sadii waliin deebi'aa mirga gagamee dubara irratti namni gagamee dibbeen tumamu kunoo maalii ana dubbiin kun naanta argaa meeshicha kaase amma shakkii si maalii koobanaa biitee biyya tokko keessa jira namni jajjabaa jedhee isaan bakka sana homaa waan shakkii si jaalatanii amanaan jedhu mee waan garuu dabareen hiriira gootota hiriirsanii kun bishaan kana hin geenne bishaan ishee kadhamee hin jiru goota kana dabareen otoo hin gahin cabseetuma ga'ee dhufe hiriira seenee deemee dhufee iddoo eeguutti isin agarsiifne galma iddoo teessoo ajajaa waraanaa raastaan keessan gaafa dhufu eeboo gaachana wantoota garaagaraa gaafa meeshaalee lolaa hunda fidi jedhamuun lola achi kaasee egaa uumaa gochuu hin danda'amne gaazexoota jajjabaatti bakka sana jira ukkaanfamee meeshaan irraa fudhatee iddoo kana dhufe gaafa iddoo kana dhufu bakka kanatti harki akka citu harki akka irraa citu gaafa gaafatamu didee akka galee gaafa gaafatamu jeequmsi hin ta'e gaafa isaan akka mirgaa kennee akka mirgaas kennee kun harkuma muraa jeequmsa kaase keessatti maaltu ta'e gaarii yeroo si jechuun warra asin nama ukkaamsan humaandoota yeroo sanaa jechuun isaan kana gurra lola seene walumaa gala lola faana seenee gaarii sana gurra biraa quuncisi jedha seeraan isaa akkasitti ibsaa eega jeequmsa inni iddoo kana kaasee bishaan bushee jeequmsa kaasee ciraan sun achi fashalaa'e waan jedhu maanguddoon odeessanuu kennu walumaa galatti bakki kun bakka harkaaf harmee irratti cicisanaa jechuudha. Iddoon kun immoo qabama godhamee jira ilaala. Waan akka fakkaatu lafa keessa isaa gubbaa isaa akka makanii jiru ilaala. Biyyi kun immoo biyya Oromoota bulchaa keessatti siidaan egaa iddoon seena qabeetti harkaa afaan Oromoo irratti cite akka kana jira. Bara 1882 irraa bara 1900 hanga duwwaatti falmaa godhaa ture dhumarratti egaa haala hin taaneen haala dammaquu dadhaboo Oromootiin isa jilbeeffate leenjisoo diigaa kana siidaan isaallee akkas jira waan nama gaddisiisu hedduutu jira halluun godhamee hin jiru dhabaan siidaa kanaaf godhamee hin jiru dhakaadhuma walirra fakkaa'anii suura isa fakkeessanii akkasii jiraa jechuudha waan hedduu nama gaddisiisu baay'eetu jira. Gooticha bakar waareenis baane ilaalaa qabaan siidichaaf godhame maal fakkaata jedhugaa ni mul'ataa jechuudha. Bakar waaree isa achi buutee miila bakar waaree ta'e jedhan kan bakar waaree isa kanaa jechuudha. Siidaan isaa bifa kamiin jira maal fakkaata ka jedhu ilaala. Kun harka ture gaachanni irraa badeera harkillee irra hin jiru waraanni harka hin jiru miilli ittiin jiru ilaalaa jechuun siidaa bakar waareeti qulqullinni eegumsi godhameef hin jiru biyyi ammoo amma keessa jirru kun akka himanitti eenyutu bulchaara Oromootu bulchaaradhani biyya Oromoon bulchaatu keessatti siidaan gootota Oromoo akkas jira siidaan gootota Oromoo kana fakkaata. Egaa imalli keenya itti fufee jira nu hordofa. Baay'ee deemsi keenya itti fufee jira waan gaafatu nuti yoo ta'e tokkoyyuu afaan ofiin tokkoyyuu afaan miisin hundayyuu galma siidaan aanaalee keessa jiru kana hunda isaa daawwachaa jirra. Wantoota gartanii ta'an wantoota gartee
irra raamsas Oromoo goonu laalu fakkii laalu nu hordofaa jechuudha. Nu hordofaa. Nu barsiisaa deemtu akkuma reefu waliin jennee waamuu mul'isaa dhufuu jirra. Korta laala dura kanaa lafti gurraachi asirratti agartan kun iddoo bosonaa'ee jira. Galma gaafa sana iddoo itti uummata Oromoo walitti qabanii teessisanii bakka inni taa'e kanatti gosaan Oromoon gosa qaba. Gosa keessatti ammoo jabaa qaba, goota qaba. Goota kana gosaan baafadhaa jedhanii gaafa shirri xooxamu akka gosaan Oromoon warra mataa ta'an warra lola sana keessa lola miliik sana keessatti jabaatanii miliik jilbeeffachiisan baasanii argachuu. Deemsichi sun warra sana argachuuf waan ta'eef maaltu godhamee baafadhaa jedhanii. Gaafa gosaan baafadhaa jedhan mataa ofiin baafate gosti hundi warri ba'u kun mataa ofiin baafatanii warra ba'u kan ammoo warra mirga. Warra mirgaa jechuun Oromoon kun mirga qaba. Mirga jechuun namni ajjeesee geeraruu wayii jira aadaa Oromoo keessa waan akkasii mirga sana kennamaa. Mirga santu isinii kennama. Akka badhaasanii badhaasa jiru. Badhaasa mirga isinii kennama. Inni kun akka agartee boona wayiiti mirga kanatti boona jechuun aadaa Oromooti. Waan hunda warri kun eessarraa waan sana fuudhe yoo jenne warra lamaan biitee nama jedhamuu fi goobana daacee harkaa qabu. Biitee lillatoo kun gooballi daacee Oromoon akka mirga jaalatu akka mirgatti amanu akka waan kana beeku ficciitii kana Minilikii fi ajajaa waraanasaa daargeef himanii jiru. Raas daargeef himanii tooftaa kanaan uummata kana gootota jajjaboo isin jilbeeffachiisan harka keessanii galchina. Warra kana harka keessanii galchina mala amma ittiin uummata kana qabatan mirga isinii kenna jedha waan jedhu kana gaafa nyaachisan eega mirga kana isinii kenna jedhan booda manguddoon warra isaaniif mataa ta'an lafa kanarraa hiriirsanii fidatanii daargee fi Minilikii goobana daacee fi biitee lillatoo kun fudhatanii dhufanii. Hin gowwooman ture. Gootonni keenya sun yeroo sanitti hin gowwooman hin dagaman ture jechuudha. Waan isaan dagammoo biitee lillatoo goobana daaceeyyuu dhaqanii waraana Minilik waliin turanii dhufan. Turanii dhufuun isaanii ammoo gootonni keenya Minilik jilbeeffachiisaa dhufan sun akka uf gatan godhee jiru. Akka ofirraanfatan uf gatanii bakka sana dhaqan taasise. Akkasitti uf daguudhaan daandii amma argitan kana imalatti jirra. Asii gad deemnee waan asii gadittis wal garsiifnutu jira. Karaa kanarra imalan kutaa kana seenaa. Daandiin kun daandii irra warri gootonni Oromoo sun gaafa siriiranii itti gadi bu'an warra harkaa farmiichitee wareegaman sana jechuudha. Daandii namarra deemaa ture. Kora ta'anii gaafa dhufan karaa kanarra dhufan. Iddoo harkaa fi harmitti ciisa sana nu geessuuf jira. Nu hordofa. Jira Oromoo bulchaa akkasuma. Bakka jirtu iyyitee lamuutii irratti hin dhiichisii jennee arraaja sana gatus arraatu irra gatu abachaa. Galmi keessaa kun bakka itti harkaa farmiichitu jennee asitti wareegamanii iddoon sun iddoo gootonni Oromoo itti wareegaman jechuudha. Haawwaleen keenya jajjabdu abboonni keenya jajjaban bakka itti wareegaman achi eega iddoo sana wareegaman booda daandii namarra deemaa jirru kun boolla tokko gaafas isaan awwaalan sana nu geessaa jechuudha. Achi deemuu jira. Nu hordofa. Kana qofaa miti awwaala hedduutu keessa jira. Awwaalli kun awwaala wareegamtoota aanolee suni warra diddaa nafxanyaa gaafa harkaa farmirraa cite gootota Oromoo akka reefuu ibsaa turre sun loloota Minilik gaggeessaa ture keessatti injifannoo guddaan Oromoo kabachiisaa turan
maqaa mirga isinii kennina jechuutiin warra Minilik gowwoomsee waraana warra Minilik gowwoomsee otoo hin taane warra Goobanni Daacee gowwoomsee Minilikitti fidee Minilikiin ajjeesisiise sana jechuu gootota sana boolla awwaala isaaniiti kuni. Awwaalli kuni awwaala gaafseera qabeessa otoo hin taane akka tuulaa midhaanii gartee akka waan amma qashina qoshashaa garagaraa bakka tokkotti tuulan sun fidanii iddoo kana ajjeessan. Namni kun nama 10,000, 20,000, 30,000 ta'uu danda'a. Lakkoofsaan hin beekamu. Hedduutu jira jechuudha as keessa. Dallaa kana keessa bakka akkasii hedduu jira. Akkasuma guuranii fidanii itti awwaalan boolla tokko itti gaafatan awwaalan. Awwaalli kun awwaala sana qaba jechuudha. Awwaalli sun kana qofa otoo hin taane hedduutu jira. Qabaan godhameefii jira moo godhameefii hin jiru ka jedhulleen arga waan inni fakkaatu kasin agartan kanaa jechuudha. Xumurachuuf deemna. Wantoota as keessa jiran hunda ibsineeti jirra. Asirratti gaddanuuf dhagahamuu tokko lama jechuuf iddoo aanjottuu tokko fidhee waan nutti dhagahamee fi dhaamsa uummata Oromootii qabnulleen tokko lama jechuuf jirra. Hordoffiin keessan numa faana haa ta'u. Leenji kani bisa leenjisu. Man tafat. Bisa diga. Sen tille wali. Alaba pide terrat pide kare diga. Imalli keenya daawwannaa aanolee bakka ka'umsaatti deebi'aa jira. Ka'umsa iddoo siidaa harkaa farmaa kanarraa kaanee akkasuma immoo suuraa goototaa fi akkasuma suuraalee tokkoon waan isaan bakka bu'anii ijaaramanii iyyuu hunda bakka kana dhufne ka'umsa waan iddoo kana jedhee asii ka'eetu ture. Ka'umsi waan anasii jedhee dhufaatii iddoo kana dhufuu keessatti gammachuuf gaddatu na dhagamaa ture. Gammachuu ibsadhee jira. Gaddammoo ibsatiin waan as keessa jiru daawwachuutti dabarree gaddi guddaan nutti dhagahamuudha. Uummanni keenya waan amma asii gaditti daawwachaa turre kana nufaan argitanii jirtan abdii jedhuu qaba. Ani gaddi guddaan natti dhagahama. Uummanni Oromoo gartee roorroo bifa kamiiyyuu fudhachuu diddaadhaan bara 1882 hanga 1880 duwwaatti lola inni geggeesse keessatti Oromoon gowwoomfamee ibsaa turre keessatti egaa Oromoon gowwoomfamanii harkaa farma cituu fi sirna impaayera Itoophiyaa sana fudhachuu Itoophiyaa eessaa fudhatee asirraa fudhatee deeme jechuudha. Oromoon jaalatee otoo hin taane dirqamee harkee citee harmii citee fudhatee jechuudha. Isa ammoo eenyuun fudhate Oromoodhaan fudhate. Jaalalaan otoo hin taane itti amanaa otoo hin taane Oromoon gowwoomfamee sirna sana fudhate. Oromoon gowwoomfamee sirna sana fudhachuu keessatti ammoo baroota saniin as gama kanatti baroota as dhiyoo yeroo hin geenyu kana keessatti aarsaan Oromoon kaffale guddaadha. Aarsaa gaggabbii kaffale. Siidaan amma ijaarame argitan kun baroota nu dhalanne dhaloota keenya keessa siidaan keessa ijaarame. Barri ammoo taateen kun asitti ta'e waggoota amma jechaa jirru kana waggaa 41 fi achiin duraanii. Waggoota 100 jaarraa tokkoof walakkaan waggoota 141 achiin waggaa 141. Waggaa 141 waan ta'e jaarraa keenya keessa waan kun hojjetame. Jaarraa keenya keessa yeroo keenyatti bara as dhiyootti wanni kun hojjetame. Eega hojjetame ammoo
akkam jiraan isaa kun ammoo gadda guddaa nutti ta'e hojjetamuun isaa waan gaariidha bakka hojjetame waan hojjetameef iyyuu haa qabaatu Oromoof yaadamee haa hojjetamu waan biraatiif haa hojjetamu hojjetamee jira hojjetamuun isaa injifannoodha jechuudha waan gaariidha dhaloonni isa kana argaati guddata dhaloonni isa kana argaa maal keessa akka kaleessa Oromoon dabree as gahe barataa deema waan ta'eef hojjetamuun isaa nu injifannoodha jechuudha abbaan hojjete immoo waan hojjeteef iyyuu haa hojjetu galata qabaa jechuudha. Ayyee kana yoo ta'e hojjetamee dabree jira har'a ammoo maal keessa jira yeroo kanatti yoo jennu siidaa gootota jeneraal Waaqoo irraa kaasnee Aga Haaji Adam Saaddootti Aga Leenjisoo Diigaatti gootota hedduu daawwannee siidaa isaanii jechuudha. Siidaan isaanii aanolee keessatti waan inni fakkaatu waliin arginee jira. Siidaan isaanii aanolee keessatti bifa akkasii qabaachuun siidaan isaanii akkana jiraachuu fi siidaan harkaa farmaa akka argitan kana halluu isaa fixatee bifa kanaan qonshooree dhaabbachuun isaa gadda guddaadha jechuudha. Baay'ee waan gadda ta'u waan na dhagahamu keessaa kanaan gadda guddaatu na dhagahama. Maaliif biyya Oromootu bulchaara jedhan keessatti biyya Oromoon immoo Oromootu na bulchu jira biyya Oromoon bulchitu keessatti qabsoon hin barbaachisu jedhee waraana bilisummaa Oromootti duulu keessatti qabsoon hin barbaachisu biyya Oromootu bulchaara jedhee bakka itti Oromoon tokko waraanuun bilisummaa Oromoo kanaaniyyuu qabsoon hin barbaachisu bilisoomneerraa jedhu keessatti siidaa gootota Oromoo aanolee keessatti waan fakkaatu argitanii jirtu. Siidaan aanolee immoo harkaa farma qabu maal akka inni fakkaatu argitanii jirtu jechuudha. Siidaan egaa tokkoon waan garaagaraa bakka bu'u hundi maal akka inni fakkaatu ko argitan sanaa. Ammallee ammoo wareegamtoonni gaafasii boolla tokkotti namni lakkoofsaan hin tilmaamamne hedduun awwaalaman awwaala isaan keessa jiran argitanii jirtu. Margi irra margee baduuf deema bakki isaayyuu jechuudha. Biyya kana immoo Oromootu bulchaara qabsooyyuu dhiisi jettanii yeroo itti dhiibbaa waraana bilisummaa Oromoo irra gootantu mul'ataa jechuudha. Kun anaaf gadda guddaa waan hangas jedhee ibsuu hin dandeenye gadda inni natti ta'e isa kana. Gaddi nu dhagamu kana yoo taate dhaamsa uummata Oromoof qabu xiqqaa. Dhaamsi xiqqaan uummata Oromoof qabu. Biyya Oromoon bulchaa jira jettu keessatti siidaa gootota keetii aanolee keessatti waan inni fakkaatu argaatii jira. Ilmaan Oromootu biyya bulchaara ati jettu gaafa dhufanii barcuma siyaasaa sana qabatan siidaa aanolee akka ka'uuf shira isaan hojjetaa turan ati beekta waan si himuu hin qabu jechuudha. Siidaan aanolee soba harkaa farmi cite hin jiru. Siidaan kun siidaa uummata Oromoof uummata Amaaraa addaan fageessu. Suura akkasiiti malee seenaa dhugaatii miti. Kanaaf ka'uudhaa qaba. Ijjannaa jedhuun oppiidiyoon kaleessa bilchiginnaan yookaan tiitiin har'aa waan isaan hojjetaa turan kaati beektu waan osoo hin qabne waan daba namarra kaa'uu hin taane kaatiyyuu beektu ilmaan Oromootu na bulchaaraati jettu siidaa kana kaasu waan akkasii hojjetaa turan. Taateen suniyyuu sobaa waan jedhu kaasaa turan. Hayyee gaafa kana godhan sin sodaatanii hamilee ati qabdu miira ati qabdu siidaa kana otoo hin balleessine jennee miira akkamii qaba hamilee akkamii qaba Oromoon ka jiru sodaatanii dhiisanii amma immoo karaa cina galaatiin balleessaa. Karaa cina galaatiin badaa jirti. Aanoleen badaa jirti argaa jirti. Siidaan kaleessa keessa fakkeessan hundi halluusaa fixate kufaa jira. Kajibuuf deemuutu jira. Kunillee siidaan harkaa farma maal akka inni fakkaatu argitanii jechuun jiguuf deemu. Ofii isaatii halluun irraa luqqa'e dhakaan caccabaa jira. Laala waan inni fakkaatu dhakaan kun dhodhoo'ee jira. Dhakaan kun gaafa caccabee bade yoo namni haaromsu hin jirre diigumaaf deemuu jechuudha. Ilmaan Oromoo biyya bulchaaran ka isaantu na bulchaaraati jettu sun kaleessayyuu hin diignaa jedhanii karoorsanii sodaatan amma immoo miidhaagsuu waan garaagaraa gochuuf yoo hanqanne ofiinuu diigama. Ofiinuu diigama waan jedhuuf akkasitti dhiisanii siidichi diigamaatii jira quba qaba. Biyya Oromoon na bulcheettu keessatti siidaa aanolee waan fakkaatu argite siidaa gootota waan fakkaatu argite cina galaan maal gochaa jiru akka jiksaaran argii. Kaleessa gaafa jalqaba biyya bulchuuf dhufan dabalamuu isa jedhu. Falaasama dabalamuu gaafa fidan falaasamni dabalamuu hojiirra oolu aanoleen siigaan jiguu qaba. Seenaan kun soba gaafa siidaan kun jige seenaan kun soba ta'e Oromoof Amaarri hin dabalamu waan jedhu.
abjuu Itoophiyaan hin jiraatti jedhu waan qabaniif abjuu Itoophiyaa jiraachisuutiif ammoo aanolee soba goonaa harkaa farma cikisan soba gaafa goone Itoophiyaatti fuufsisna Oromoo Amaara walitti edaana abjuu jedhu waan qabaniif herreeganii turan si sodaatan akka reefu jenneen dhiisan karaa cina galaatiin diigaa jiru balleessaatu jiru. Isa kana hubadhu quba qabaadhu diigamee jira siidaan badaa deema. Ayyee achi dabran lammaffaa moo maal hojjetan ilmaan Oromoo biyya bulchaa jiran mootummaan Oromoo mootummaan kee maal sii jedha. Gaafa kan aanolee jisuuf karoorsanii siin jedhee jira. Aanolee jisuuf karoorsuun ta'uu didee malaan jisuun itti fuufe jigaati jira. Egaa otoo kun jiru mootummaan Oromoo sila bakka harkaa farmi Oromoo itti cite haaromsuudhaa malee siidaa gootota Oromoo haaromsuudhaa malee siidaa warra kaleessa aanoletti harkaa farma Oromoo cirte siidaa Minilik masaraa ofii keessatti haaromsanii jechuudha. Kun dhugaa eenyu jalaayyuu hin dhokanne waan asis quba qabdu waan namiyyuu argaatii jiru siidaa haaromsanii masaraa ofii sana keessatti waaqessuutti jiru. Namni siidaa harkaa farma ciree haaromse nama harkaa farma ciree sana waan gaarii goote ati goota jedhee isa kabajaa jiru siidaa isa haaromsaa jiru siidaa ammoo harkaa farma na citee naa sirreessa jennee ammoo herreeguun iyyuu hin jiru jechuudha. Abdii akkasiillee hin qabnu yoo abdii akkasiillee qabaatte of gowwoomsaati jechuudha. Warra harkaa farma nu muretu kabaja argate. Warra harkaa farma nu muretu yaadannoon godhameefi. Siidaa warra harkaa farma nu muretu masaraa keessatti haaromfamaa jira jechuudha. Halluun filatamee dibamaa jira jechuudha. Faallaa isaa ta'e maal jechuuf barbaadeeti ciginnaan yookaan opiidiyoon hardhaa warra ofiifi diinaaf ta'u warra ofiif diinaa ta'u malee warra sabaaf ta'u kun arrabsoodhaaf jibbansaaf jechuu otoo hin taane hojii isaaniitti akkas jechisiisa hojiin isaaniillee akkasumadha. Warra ofiif ta'u jechuun garaa ofiitiif yoo jiraate obboleessa koo maaltu na dhibe haadha kiyyaaf maaltu na dhibe abbaa kiyyaaf maaltu na dhibe warra jedhanidha. Ofiif ta'anii jiru garaa isaanii guuttataa jiru ilmaan isaanii biyya faranjiitti barsiifataa jiru kan nama maaltu na dhibe alagaa ammoo harka dhiqanii fi miila dhiqanii fi waliin jiraataa jiru. Warra alagaaf ta'u warra garaa ofiitiif ta'u kasabaaf hin taanerraa waa eeguun egaa wallaalummaadha jechuudha. Wallaalummaa gowwummaa daangaba. Kanaaf uummanni Oromoo warra ofiif ta'e kasiif hin taanerraa abjuu hin jirre abjachuu irra waraana kan ka'e waraana bilisummaa Oromoo irra gaachana kan ka'e cina dhaabbattee gabrummaa kana ofirra kaastee bilisummaa isa dhugaa sana gonfattee qabeenya kan keerratti abbaa ta'uuf egaa furmaanni guddaan jiru waraanicha tumsuu fi qawween jabaachuu tokkummaan cimu yoo ta'e malee furmaanni biraa impeera Itoophiyaa keessatti eeggannu tokkoyyuu hin jiru. Biyyattiin amma achitti jala teettee ati mootummaa na bulchaa jiru mootummaa Oromooti jechaa jirtu gaafa harkaa farmi kun cituyyuu otoo Oromoo mormu ijaaramte jechuudha. Otoo morman ijaaramte biyyi otoo mormi otoo ati diddu sirratti ijaarame sin fayyadu jechuudha. Eenyu fayyada abbaa aangoo sana fayyada. Warra garaaf jiraatan sin jedhu kana fayyadaa jechuudha malee sin fayyadu. Aangoon Itoophiyaa keessatti Oromoon qabu hin jiru jechuudha. Yoo jiraate ammoo Oromoo warra garaa isaaniitiif jiraatan sana fayyada malee saban fayyadu. Biyyatu akkasitti ijaarame. Biyyattiin gaafa ijaaramtuyyuu aangoo natachi keessatti argattu aangoo of fayyaduuti malee aangoo biyya fayyaduuti miti jechuudha. Akkasitti ijaarame. Biyya akkasitti ijaarame keessatti faayidaa eeggachuun gabrummaa umurii ofitti dheeressuu taate waan ta'eef faayidaan achirraa eeggannu waan hin jirreef waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa kamittuu jabaate biyya kamuu keessatti jabaate naannoo kamuu kutaa kamuu keessatti jabaate sadarkaa biyya isaa dhuunfachuu bira kana bira dhaabbattee jajjabeessitee gara bilisummaa walabummaa sanatti akka dhiyaattu isiniin jedha waan na dhageeffattaniif
ulfaadha galatooma waraabulaa jeebanaan isiniin jedha injifannoon uummata Oromoo. Woboo jirtu Jirra. Woboo jirtu Jirra. qabsoon xumura gabrummaa itti fufa injifannoo dhiigaan ni dhufa daandii jaallan dhiigaan tattararan galmaan ni geenya impaayera diina tortoraa diignee Oromiyaa walabaa ni ijaarra siidaa aanolee ni haaromsina hanga Oromiyaan bilisoomtu falma hin lakkifnu irreef gaachanni uummata Oromoo woboon haa jiraatu haa dagaagu Hawar Guma aanolee ni baamna Guma calanqoo ni baamna Guma gootota Oromoo ni baamna injifannoon uummata Oromoo injifannoon dhiigaan ni dhufa irree jaallan dhiigaan tattararan galmaan ni geenya gantuu bakka laan beelaaf dheebuuf hin jilbiifan barachaa lolaa baran haadholii kennaa ni baasna Guma abbootii kennaa ni baasna irreef gaachanni uummata Oromoo woboon haa jiraatu haa dagaagu haamoo haalalis injifannoo uummata Oromoo Woboo jirtu jirra irreef gaachana uummata Oromoo woboo jirtu jirra qabsoon xumura gabrummaa itti fufa injifannoon dhiigaan ni dhufa gumaa hawwata kennaa ni baafna gumaa abboota kennaa ni baafna gumaa haajaa damsaa iddoo ni baafna gumaa leenjisoo dhiigaan ni baafna gumaa bakare waaree ni baafna gumaa aanolee ni baafna gumaa calanqoo ni baafna gumaa gootota Oromoo hundaan ni baafna Itoophiyaa tortortoo afaan qawweetiin ijaaramte kan cabsine Oromiyaa walaba ni ijaarra alaabaa keenya handhuura Oromiyaa Finfinnee irraa gadi ni dhaabanna barachaa lolaa barannu injifannoon uummata Oromoo Arrasuma hundifne Oromoo arrasuma hundifne akka waan ofirraa dhorkuu dadhabne tinka baduu lamuutii na somne.